Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaaga'u akkam jirtu. Egaa torban beellama qabannee akka har'a walitti deebinu addaan baanetti torbeetiin egaa keessummoota adda addaa as istiidiyoo keenyatti affeerannee poodkaastii Soofumariin turtii taasisaa turree jirra. Har'a immoo qeerroowwan lamaan warra abbaa shimalaa egaa affeerannee sitti argamneeti jira. Tibba kana ajandaa guddaa ture. Kaabaa hanga kibbaa, bahaa hanga lixaa warreen afaan Oromoo hin dandeenyes baay'ee shubbisiise. Vaariyaali sirba ta'ee egaa TikTok irratti ajandaa kan ture, sooshaal miidiyaa adda addaa irratti kan deemaa ture. Eenyummaa isaaniillee otoo hin beekamin kan jaalataman dargaggoota lamaan affeeradheeti jira. Badhoo Darajjee fi akkasumas immoo Dhaabaa Mul'ata as istiidiyoo keenyatti argamaniiti jiranii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Egaa shimala qabattanii dhuftanii akkami shimalli maali jedhama akka aadaa itti guddatanitti? Yaa shimalli koodedha. Obboleessa gaarii jechuudha abdata. Shimalli nama ganu namni nama ganuu danda'a nama irratti gatee deemuu danda'a waan ta'eef shimalli ofii nama ganu. Shimalli koodedha qolata dhiirati. Bareedaadha. Badhoo mee akkamitti gara sirbaatti seentanii akkamitti waliin sirbuuf yaaddanii karoorfattan badhoo irraa jalqabeen sitti deebi'a Dhaabaa? Akkaataan dursa itti hojjenne hojjicha Dhaabaan hiriyaa kooti hojjichi na harka ture. Hojii hawaasaa ture sirbaatuma guddannes jechuudha akka naannoo keenyatti beekamaadha. Achi booda guyyaa tokko osuma yaadaa deemu sirbi kun akka milaata itti yaadan deemaa jira. Ofumaaf sirbita? Keessa keetti? Achumaan Dhaabaa wajjin osoo hojjenne akka bilaata hojiin kun jedheen yaade Dhaabaadhaa bilbileen hojii akkanaa tokko hojjennee TikTok irratti gadhiifnu miidiyaa keenyarree nu guddisuu danda'an jedheen maarreen ta'a inni hojjennaa naan jedhe yoo walagarra naan boruuyyuu walagarra naan jedhe walagarree hojichi kaminnedhee na gaafatee akkanan jedheeni yeroodhuma sana achumaan deemne istuudiyoo. Mucaa wayiin beennanaa walitti afaadhama. Nu hojjedhu hojii akkanaa miidiyaa hawaasaatiif barbaanneen. Isa booda tole nuun jedhe istuudiyoodhuma teenyetti waa sirreessuudhaa malee sirreessine dura biree kana jenne bootaa dogoggora ta'etti walaloon dhaabannaa sirreessa. Walaloo akkanaa faa galchinuun jedhaani eeshinaan jedha. Isa booda walalicha sirreessati biree kana amma dhaqee timirtibeetii kuyyuu jedhutti xumurre. Isa booda ammas osuma istuudiyoo teenyu muudiin biraa dhufeef Dhaabadha. Achumaan zoor si godhaa kana itti dabale si'eessitu zoor si godhaa araqeen dhuginii kana itti dabale Dhaaban. Isa booda dhaggeeffanne mucaa garaan keenya abbaa istuudiyoo hojjichi maal akka ta'e hin beeku mucaani iPhone-umaan nu waraabati miidiyaa keenya irratti gadhiifannaa jenneen. Sin waraabuu didan dura? Yaa'u sina waraabaadha. Nuun hin galleef isaanii hojjichi. Isa booda hiriyaasaa tokko hin jira hiriyaa dhumti naa ol isatti nu bilbilee iPhone-icha nu waame. Inni nu waraabee. iPhone-itti waraabuu danda'an? Istuudiyoo dhumatti. Isa booda naa waliin kottu nu walii waraabamii jenne. Mucichi hojjicha hin beeku waan ta'eef maan hojiin akkanaa maayidha rakkoon qabu dhiisaa waraabamaa rakkinni jiru sinumti waraabamaa nan barbaachisu nuun jedhe. Isa booda waraabamne bakka galgala niidiitti godhee to'i sin erga teelegiraam irratti nuun jedhe toleenne. Galgala san dhaqqabnee bariisan teelegiraamii kiyyarra naa kaa'e isa booddee miidiyaa hawaasummaa kiyyaa irratti gadhiise fuula TikTokii kiyyaa irratti.
Isa booda yeroo sanii fi namoonni muraasni ijoolleen gara salaalii kun irratti hojjetanii wantichi amma waggaa guutuudhaaf deema yoo xiqqaate akkam yoo baay'ate ji'a tokko ji'a lama tafa jechuudha. Irratti hojjetamee amma tokko irratti hojjetamee poostiin na jala jiru saawundiisaa naannoo 10,000 ture. Garuu naan deemne kana nani poostii godhe sun. Isa booda namoonni garaagaraa irratti hojjechuu jalqabanii yeroo tokko yoo callise yeroo tokko hin ka'a. Osuma kana jennu ani sirba biraan hojjechaa dhaabadhuma faana sirba dhuunfaa kiyyaa jechuudha. Isa booda isa waraabsisadhee yaadaa oduun jiru. Teenyee naannoo ayyaana Faasigaatirra ka'e hojjechi. Ka'ee akka malee deemuu qabe miidiyaa hawaasaatirra wal harkaa fuudhanii too'ii itti shubbisuu qaban. Isa booda dhaabadhaan hojii kana guutuusaa hojjennee namoonni garaagaraatis immoo kun warri beekanii bilbilanii guutuusaa hojjedhaadhaa jedhu. Kun immoo miidiyaa irratti gaafatu. Isin xiqqoodhuma san hojjettan? Ishuma gabaabduu san hojjennu. Isa booda dhaabadhaan akkam goonennee wal waamnee waliin mari'annee ammas istuudiyoo mucaatitti deebine mucaanis koottaa hojjedhaa nuun jedhee ammas dhannee waan itti daballe san sirboo yeedaloo itti daddaballe sani walumaan mari'annee itti daballe bootaa walaloon rakkina qabutti dhaabanis sirreessan nama hartii keessa ture waan ta'eef anirree reefu gara hartiitti seeni waan ta'eef bootaa dogoggora qabutti inni sirreessaa. Waan ta'u immoo waan hawaasa keessa jiru waan nama kofalchiisuu danda'u immoo ittaan himaanii bootaa dogoggora qabdu akkas goona naan jedha. Isa booda akkasitti hojjenne gara viidiyootitti gaafa dhumnu. Waa'ee viidiyoo moo nutti himuu danda'a? Viidiyoo moo akkamitti hojjettan? Viidiyoo akkitti hojjetame amma akkuma dura badhoon kaasee sooshaal miidiyaa kanarra baay'inaan naannaa deddeebaa waan tureefi in hojjennaa akkam goonee hojjennu jedhee yaadanaa kaase. Achiinis namootatti himee waan kana waraabuuf jennaan isin bukkee jirraa dandeettii qabnu hundaan isin gargaara jedhanii ijoollee shubbistoonni illee namoonni garaagaraa kaameraamaanin Jawaar Gammadaati. Isallee dhaqnee gaafanneen bakka fuuluma ifaadhaan ani siniin hojjedhaa siniin waraaba jedhee gammachuudhumaan nurraa fudhatee achiin shubbistoota dubbisnee waan nama garramu yaannee mayyuu torbee wayitti dhume torbee lamayyuu goonee jechuudha. Viidiyoon isaa shubbistoota maal jennee uffata diizaan wanta kana hundayyuu kan xumurree torbee lama ta'uun guutiin waraabamee fe'amee jechuudha. YouTube eenyurra jira ammoo? YouTube of ta'e entertainment irra jira. Of ta'e entertainment kan Jawaar Gammadiiti. Asumaan subscribe godhaafi. So amma akka audio sanaatti viidiyoon keessa laalameera? Viidiyoon akka audiyootti waan laalamaa jiru natti fakkaanne aga sana deemaan jiru. Audiyoon baay'ee deemaa ture viidiyoon garuu odoo akka dura audiyoon deema tureeti baay'ee gaarii dhadhee yaada. Mee xiqqoora jedhamee waliin sirbanamee zoor si godha. Biree abookonaa baruudha. Biree likiskisii jaalachuun macarra shaanaaruudha. Biree timirti beetii guyyuu. Biree sifa maraadhee malee namni fayyaaneen iyyuu. Zoor si godha haraqeen dhugin kaballaan si gobaa dhirsa keen tuqin. Zoor si godha haraqeen dhugin kaballaan si gobaa dhirsa keen tuqin. Ani jedhu garuu timirti beetii kuyyuu akkamitti isinii dhufee isin kan dhalattanii guddattan Shawaa Lixaatti miti? Shawaa Lixaatti dhalattanii guddattanii ammoo gara Shawaa Kaabaa deemtanii hin beektan.
Man timirti beetii kuyyuu ka jedhu san akkamitti isin dhufe yaada keessatti? Ayyee akkuma kaasne walaloon kuni uummata keessa kan turedha. Walaloo uummanni keenya itti fayyadamaa ture. Nuti immoo gamaa gamana salaaline aadaan isaanis kan keenya wal fakkaata. Tokkuma nuti adaadha. Adaa? Adaa bargaatii isaan. Gosa kiyya siruma. Anis adaa. Ayyee. Ganna immoo darabaa waan jedhamu jira. Meettaa gamoo? Meettaan nuun gama daariidhuma meettaa jechuudha nuti. Daarii meettaa jirta ayyee. Mugara jechuudha. Mugaree. Achi darabaa ganna gadi bobbaana gara lagaatti. Laga Soddolbe jedhamutu jira. Kan Mogoritti yaa'u jechuudha. Isaanis achi gamanarraa akkas gadi bobba'u. Aadaa wal fakkaataa taphannaa. Sirba wal fakkaataa. Gamanatti wal dhageechifnaa jechuudha. Achi yaa'u kaasalaale immoo aartii keessatti gahee guddaa qaba hangafa aartiiti. Sirba jaalatu namoonni isaanii. Isinis akkasuma. Isaan jedhiniin walumaan. Oromoon hunduu sirba jaalatu. Kanaaf walitti dhufaa jechaadha. So uummata keessa sirbamaa ture? Uummata keessa jira. Sansan akkuma dura badoon jedhee quba qaba. Kan waraabbatee qaba. Kan uummanni yeroo cidha garaagaraa sirban kan riikirdi ta'etu jira. Sana qabatee waan jiruuf hojii kana hin hojjenna jedhee gaafa laalummoo dhuguma hojiin sun hin deema jedhee tamane dhagnee seennee jechuudha istuudiyoo. So dhaabaan kana dura sirba sirbeera? Sirba qaba kan dura bahee maqaa gootaa kan jedhu waggaa tokko durallee maxxanseen ture. Eessarratti? Yuutuubii Caalaa Daggafaa irratti. San duras qaqqaba hojii viidiyoon hin jirretu jira audioodhaan baay'ee jira. Aartii keessa waggoota baay'ee tureera. Hin baane malee. Amma baataniirtanii. So ani jalqaba namni baay'een kan beeku even nama tokko waan sirban fakkaata ture. Lama ta'uu keessan immoo I think egaa gara miidiyaattis dhuftanii akkasitti beekamtanii jechaadha. Akka eenyu ta'uuf turtanii gaafa xiqqoo turtan? Ani ijoollummaa kootirraa kaasee ture. Dhaladhee kanuma sirbuun of beeka. Baay'een jaaladha sirba. Yeroo durii bara 2002 keessa sirba Ayyalaa Nugusee fa'aa jira sirbi. Sargii jira mitiire. Sargii yeroo jiru san teephii waan jedhamu jira. Teephii jira. Teephii sanirra jira sirbichi. Sirba Ayyalaa? Sirba Ayyalaa. Isa booda. Darrooroo beekan jedhu sana? Shoboxee isaatis hundumaayyuu sirboota isaa baay'een jaaladha. Isa booda haati kiyya farsoo kana hin hojjetti. Nama teephii qabu sana harka isaatitti rarra'ee sossobee fuudhee galee haadha kiyyaan farsoo buusiif jedheenitti. Isaan banatti dhaggeeffata. Isa booda inni sirbicha naa banaa nan dhaggeeffadha. Wajjin hin sirba. Isarraan kan ka'e bakka durirrumaa kaasee baay'een jaaladha. Aartistii ta'uudhaafis immoo durumarraa kaasee fedhii guddaan qaba. Eenyufaa dinqisiifattamee ati? Namni nani dinqisiifadhu Ayyalaadhuma Nuguseetan dinqisiifadha. Hojii hawaasaa bareechee waan hojjetu aartistii buleeyyii keessaa tokko isan dinqisiifadha. Namoonni baay'een irree namni dinqisiifadhu baay'eetu jira. Garuu irra caalaa isan dinqisiifadha. Sirbisaa baay'ee bakka biddeen caalarra. Si quubsa. Na quubsa. Midhaawaa namoonni maal sin jedhan eegas warreen sin beekan lijaarii damma yeroo si dheessee ture gara tiktaakii isaatiin si argachuuf baay'ee rakkadheen ture. Maal sin jedhu sirba keessan akkasti vaayiraal ta'uusaa gaafa hubatan maal sin jedhu? Lijaarii dinakkitti wal argine jalqaba. Mucaa hiriyaa tokkotu jira istuudiyoo qaba Geetuu Damsuu jedhama. Hojii kana waraabdan malee jedhee durumayyuu baay'ee natti ka'aa ture. Lijaarii immoo hiriyaadha isaan walii bilbiluu aniif inni waliin jirra. Achumaan tokko immoo bakka dhufeen beeku likiskisii jedhee biyya abaaraa miidiyaa fudhate jedheeni itti haasa'e. Achiin hiriyaa kooti bee tokko ammayyuu na bira jira lama ta'aniitu hojjetanii jedheeni. Jennaan amma si bira jira inni immoo gara Anfoo jira.
nuti kan jirru Shawaa Meedaadha gara olii. Achi amman dhufaati na eegi qabiiti jedheeni. Achiin dhufee yeroo dhufuu inti ni bakka si waraabeni miidiyaa koo irratti maxxansa jedhee achi istuudiyoodhaa baanee alatti na waraabee waliin intini taane jechuudha. Dabarstan. Waliin dabarsine sana booda nus haamilee godhachaa dhufne erganni toora fi intini isaa irratti fuula tokkokkii isaa irratti maxxansee namoonni baay'een yuutiin illee ergasii kan jalaa hojjette jechuudha. Jalqaba eenyutu hojjete yaadattu TikTok irratti namni akka viral ta'u taasise jettanii addu eenyudha? Jalqaba namni baaraarii baase namoota baay'eetu irratti hojjete garuu isa dura namni baaraarii baase iddoo ishii zoorsi godha jedhu sanatti kaarruu jedhamti intalli tokko. Ishiitu jalqabe dura zoorsi godha itti faana intini jennaan isa booda hunduyyuu ishii jalatti ilaale to'ee hojjechuu qabe. Isa booda bakka namoonni garaagaraa wal harkaa fuudhanii to'ee hojjechuu jalqaban. Maal isin fayyadeera sirbi keessan akkas ta'uu isaatiin dhawa? Dhugaa dubbachuu fi ani duraan dhiisuuf hin ture iyyuu aartii kana. Abdii kutatte? Maaliif jennaan baay'ee itti dadhabeen ture. Hojii aartiin yoo qabdallee kan nama dhiistu garuu. Suusidha. Suusidha. Wanta baay'ee itti dhabeechuun hin danda'a aartitti. Wanti itti hin taane hin jiru garuu haamilee naa kenneema. Akkas ta'a jennee miti waan ta'eef kan hojjenne dura gaafa hojiin kun akkas baalaarii bahu baay'ee nutti tolee ammallee hojiin duraan dhiisellee itti fufsiisuuf hin jira jechuudha. Sababa kana ta'eef galiin argattan jira badhoo? Galiin arganne hin jiru. Namumti isin badhaase wayi? Tarii jabaadhaa ijoollee isin hin jedhe? Hin jiru. Nama keeku baay'ataa malee. Kan nu badhaase Jawaar Gammadaati. Viidiyoo isin hojjete. Kaffaltii tokko malee. Inni baay'ee nama baay'ee gargaareera. Jawaar Gammadaa. Ofii miidhamee namaaf ta'uudha. Jawaar Gammadii yeroo jalqaba Oromiyaa 11 jalqabnullee baay'ee nama nu gargaaraa ture. Asumaan illee galateeffachuun barbaada. Mee galateeffadhaa isinis. Guddaa nuuf haa galatoomu. Guddaa isaa galatoomi jennaan. Nama guddaadha nama aartii jaalatu. Dhugaa dubbachuuf ani akkasitti yaadne wal beekna garuu gaafa inni ani production koo sin hin danda'a waan jiru sin sisirreeffadhaan waan jedhe inni aarsaa kaffalee guyyoota meeqan faana dadhabee nu waraabee fuula hawaasatti nu baasee jechuudha. Kanaaf guddaa nuuf galatoomin jennaan carraa kanaani. Ani immoo isin interviin godhaa jedhee nama baay'ee isin dinqisiifatu tokkotu jira. Yeroo baay'ee sirba keessanillee sheer gochaa ture. Maqaan isaa Bireedha. Garuu dooktaraan inni bakka guddaa nama hojjetu Dooktar Biraanuu Leenjisoo jedhama. Amma bakka sadarkaa ministeeraa irratti nama hojjechaa jirudha. Nama aartii Oromoos, nama aadaa seenaa safuu Oromoos beeku. Inni ijoollee yeroo inni sheer godhu argeen viidiyoo keessan ijoollee kana intervii gochuuf hinani jennaan kennaa wayii isin erge. Kennaan immoo xiqqaan qabu mitiire. Kanaaf isin badhaasuufan deema amma yeroo tokko naa kenna daayirektarri kiyya. Isa isin galateeffattu. Egaa kanadha kennaadhaan kan isinii kenne hin hiikamne. Yeroo Dooktar Biraanuu Leenjisoo galateeffadhaa waan fakkaatullee jira oo barbaadan immoo bana jabaadhaa hamilee godhadhaa isiniin jedheeti jira jechaadha waan jettan oo jiraate. Guddaa nu galatoomi. Bilbila iPaadiiti. Bakka baay'eetti si haa guutu jennaan guddaa nuuf haa galatoomu. Baay'ee guddaa isaa nu galatoomu jennaan. Egaa kan kenname M77 kan jedhamudha. Dooktar Biraanuu Leenjisooti kennaatiin kennee fi anillee galateeffadheera jabaadhaa kana caalaa immoo hamilee akka argattaniif waan dandeenyuun qabeenyaanis dandeettii qabnuunis isa wajjin jira isiniin jedhuun fedha. Thank you. Galatoom Dr. Biree, galatoomii Dr. Biree.
Sirba keessa waliin sirbuuf karoorfattanis haa ta'u bireeyaa biree keessaayis immoo kan jalqabaa sana boodas kan jirus haa ta'u tokkomuu nu affeerame. Abbaa yaada balee goobaree ragoo biigoduu malee goobaree ragoo biigoduu malee. Ulaatiin jalaatiin si maraatu godhee godhuu malee si maraatu godhee godhuu malee. Shaggartaafin margu Addis Ababaattan argee jidii Addis Ababaattan argee jidii. Asirratti jaaladhu ati jaaladhu too jibbaa fidii ati jaaladhu too jibbaa fidii. Jorroo gooba gomboo bakootiyoo jorroo gooba gomboo bakootiyoo jorroo gooba gomboo baa. Jalala sidadabe amamo jibana simokora amamo jibana simokora. Zor sigoda rakenugin kaballa sigobadir sakentuke. Zor sigoda rakenugin kaballa sigobadir sakentuke. Ulfudi ganna debisi wambe tabau. Ulfudi ganna debisi wambe tabau. Asa. Kana dura dukke kaasna. Baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'ee namatti tola sirba aadaa akkasii irratti xiyyeeffatanii sirbuun keessan baay'ee gaariidha. Waliin taatanii immoo akkasitti sagalee wal fakkaatu yaada wal fakkaatu qabaattanii wal taatanii wal simtanii hojjechuun keessanis waan jajjabeeffamuudha. Ani garuu kompileeniin kee yookiin immoo komiin kee isinitti immoo afaan Oromoo keessatti afaan biraa makamee sirbuun uummata san barsiisuu caalaa uummata sanatti waan qoosu natti fakkaata. Hanga dandeessaniin yaada kiyya hin beeku ogeessonni waan jedhan waan afaan tarmiiwwan yookiin jechoota afaan biraatiin jiran sana gara afaan Oromootti otoo fiddanii hawaasi sunillee dogongora ittiin barsiisuu dandeessan jedhee yaada. Maal jettu kanarratti? Waan uummata keessa jiru san akkuma jirutti fiduu otoo hin taane haala xiqqoo barsiisuu qabnaa yaada jedhuun qabu. Sun sirriidha namoonni baay'een waan sana nu kaasaa turani. Yaa onus immoo wallaallee osoo hin taane hojiilee san dura ba'an hojii mooderni ta'an afaan keenya seeraan eeggatanii barreeffaman illee qaba. Isa kana immoo akkuma dura kaasni sana maxxansuma tokkookiif hojjennee turre. Erga ta'e immoo jedhan namoonni nu cinaa dhaabbatanii waan kanatti nu jajjabeessaa turanis ammayyuu waan akkanaatti dabala sabni hundi akka dhaggeeffatamu waan jedhameef akkasitti hojjenne malee aadaas yoo ta'e sana keessaa jijjiiruu hin dandeenya turre jechuudha. Bareedaadha. Like fan gochuuf yookiin ittiin akka qoosaatti akka taphaatti yoo ta'e hin ta'ani. Akkasuma immoo ittiin beekamuufis isin eenyu akka taatanillee yeroo tokko namni waan dabaas waan hamaa wayii hojjetes beekama. Garuu immoo akkasitti qoosaas taphachaas beekamuun isa ittiin anaaf gaariidha jedhee yaada. Yoo waan itti dabaltoo jiraate badhu. Akkuma dhaaban jedhee sirriidha wantichi namoonni jaalatan anumtuu iyyuu hin jaaladhu garuu qoosaa waan ta'eef dura yaaduma tiiktookidhaaf hojjennee turre. Qoosaadhuma waan ta'eef hojii akka koomeediyaatti waan ta'eef isumaaf jecha namoonnis immoo bakka hin jijjiirina rakkoo hin qabu hojii baay'eetu akkasitti hojjetamaa ture artistoonni jajjabaanu iddoo tokkotti bootanitti makamuun jira rakkoo hin qabu nuun jedhanii. Isumaaf jecha fedhiidhuma namaa sanneen. Dheeguuf jecha. Malee jaalannee tirree miti. Kan daawwachaa jirtan poodkaastii Soofumarii keessumoonni keenya har'a ammoo egaa waliin ta'uutiin sirbi isaanii baay'ee kan addunyaa raasee kan biyya keenyallee baay'ee gamaa gamasii asiifachi waliin shubbisiisedha. Bireeyaa biree jechuutiin warreen beekamanidha. Badhoo Darajjee fi Dhaabaa Mul'ataa waliin ta'uutiin warra sirbanidha. Ammas egaa isaa wajjiniin turtii taasisaati jirra. Hanga xumuraatti waliin tura isinin jenna waliin tura. Walitti deebineeti jirragaa kabajamtoota hordoftoota keenya waan baay'ee akka kaasaa jirru abdii guddaan qaba. Egaa kan dhalannee guddannee bakka biraatti jettanii mana barumsaa kuyyuu beektu kuyyuu deemtanii hin beektanii miti? Kuyyuu hin beeknu deemnee hin beeknu. Seenaa isaa beektu? Seenaa kuyyuu yaa'u karuma sirbaa fi waan garaagaraa irraa waan dhageenyu fi kitaabolee garaagaraa waan dubbifnu seenaa hin beekna. Garuu dhaqnee hin beeknu. Haa Salaale deemtee beektaa? Gabra gurraacha faa kuyyuu faa fiicha keessa faa deddeemtee beektaa? Salaale irree kana dura sargii wayii irree deemeen ture garuu akkasitti nu banne. Yaa'u
salaalee abbootiin keenya abbaan koo amma salaalee anatu adaatti dhalate malee salaalee. Salaalirraa meettaa gamatti galanii? Salaalirraa akkana galan aanaa aadaa bargaatti jechuudha. Sababuma isaa irraan kan kaase. So wal keessa jira jechaadha shawaan? Wal keessa jirra. Isuma irraan kan kaase baay'ee natti toleti. Baay'een itti boonas jechuudha hojjechette. Amma too kaatanii salaalee deemtanii akkamitti waan simattamtaan isinitti fakkaata? Anillee deemuuf fedhiin qaba. Yaa bareechanii akkanuma tanis hin beekna. Keessatti immoo duramayyuu biyya jaalalaa warra jaalalaa akka ta'an hin beekna. Kanaaf amma immoo irrumaan caalaa itti amannaa jechuudha dhibbaan dhibbatti. Yaa biyya gootatis gootawwan salaalee beektu warra yaadattan si just reedduu isaanii beekna. Taaddasaa Birruu badhaadha. Agarii Tulluufaa. Badhaadha Dilgaasaa Muluu Wasanuufaadha. Maal odeeffameedhuma kan isaanii goota baay'ee qabu baay'ee. Abbabaa Biqilaas warra salaaleeti. Abbabaa Goobanaas achumaa'ee yoon isin dabaleechaadha. Abuna Pheexroos kan jedhamee addababaayin isaanii waamamu qeesiin sunis warma salaaleeti. Salaalee goota baay'ee qabdi yoo sirbameef illee hin xiqqaatu. Ammoo timirti beetii kuyyuu immoo osoo deemtanii caalatti isin simatu natti fakkaata. Akkam jettu ijoolleen barattoonni achitti baratanii darbitan yookiin immoo ammatti barataa jirtan. Akkasuma mitiire? Namoonni baay'eetti yaadataa turan. Namoonni achitti baratan biyya alaa jiran biyya keessa jiran baay'ee yaadachaa turan. Dhugaadha. Nullee amma mallee manni barumsaas cufamaa waan jiruufi cufames yoo barii dhannee ilaalla. Biraan? Koonsartii illee hojjechuu qabdu yaada. Dhannee ilaalla mana barumsaas hin daawwannaa. Uummata achiis sirrumatti daawwachuu barbaanna. Baay'ee bareeda. Kanaaf egaa akkasii maxxannee immoo abdii guddaan qaba. Akkan hin qaanessine baay'ee abdii guddaan qaba. Mee amma gara barumsaatti sin deebisaati. Barumsa keessan eessaan geessaniirtanii iddootti baratan atillee aanaa meettaan aan jette miti? Aadaa Bargaati. Aanaa Aadaa Bargaati kan jiraatan isin lachuu? Ani jireenyaan illee achuma dhaloonni achi ta'ee. Amma jiraachaa jirtan Buraayyuu? Achi jiraachaa hin jirre. Buraayyuu jiraachaa jirtan miti? So Aadaa Bargaatti hanga meeqa barataniirtan? Ati hanga meeqa baratteerta? Eessaan geesseerta? Inni abdii moo xumurteerta? Yaa'u barumsa irreen xumurre. Kutaa 9 nan ga'ee dhaabee. Sababbiin dhaabeefis maatiin koo iddoo tokko hin jirani. Abbaan koo Harargee jiraata. Haati koo immoo Aadaa Bargaatti jiraatte jechuudha. Sababbii maatii faca'anii jiraniif irree ijoolleen na dura jiran irree nam tokko hin jiraatu inni irree akaakayyuu biratti guddate. Hangafni aanuma jechuudha bakka sanitti. Beektaa jireenya baadiyyaa qonnatu jira. Waan baay'ee jira. Yoo qottee galchuutu jira. Sababuma saniin akkattan baradhu dhabee sababii hojii saniin adda kutee to'ee maatii faanas haadha koo faana walitti bu'ee waggaa 14 haadha koo biraa badee jechuudha. Buraayyuu kanatti galee. Isa booda asumaanan itti fufee jireenya koo. Maal hojjettee jiraatta Buraayyuutti? Buraayyuutti yaa'u qaasiraadhuma kana. Qaasiraadhuman hojjedha. Osumaan isa hojjedhu yaa'u aartii kanas baay'een hordofaa sirboota garaagaraa kan baay'een dhaggeeffadha. Sirbi anaaf bakka irbaata fi kursiidha jechuudha. Haati kee amma akka sirba baaste dhageesse? Bira ga'uun didee nageessi yoo nagaru. Abbaan kee si argee? Abbaa kiyyaan irree walii bilbila isaa fi YouTube irra galii ilaalee hin ture. Inni dhageera na fakkaatee garuu. Sababuma saniin bakka barumsa kootirree akkattan itti deebi'ee to'ii xumuruun dhabe hojiin dhuunfaa kiyya baay'ee ulfaata. Hojii
halkan hojjedha waan ta'eef guyyaan immoo hirriban beekta. Hojii aartii kanaayyuu dura shubbisaan ture. Yeroo shubbisaa ture sanitti halkan hojii bureen ganama immoo ka'ee dhiqadheen gara shubbisaa deema. Yoonan achi yeroo argadhe deebi'een galeetoo xiqqoo rafaa. Hoggaan achi ol jedhe immoo hojiidhuma sanan deema. Bariin immoo hojiidhuma aartii kana shubbisuma kan kana ture jechuudha. Sababuma isaa itti adda kutee malee barumsarree fedhii guddaan qaba jechuudha. Amma nama si gargaarutu argattee deebitee barachuu dandeessaa? Ammas immoo abdii kuteen taa'u tan deebi'aa jedhee yaadaa jira gara fuulduraatti. Nama na bukkee dhaabbatummaa osoo hin argadhee barachuun maalloo dhibare. Ariif. Barumsatti akkam cimaadha? Barumsatti baay'ee cimaadha. Barumsa baay'een jaaladhas bakka wanti tokko na jalan darbu baay'ee shamaddada waan jiru san jechuudha. Maal ta'uu feeta silaa gaaffatte? Osoo nan barumsa koo xumure doktara fa'aa ta'uu barbaada. Doktara ta'uu barbaada. Umriin kee meeqam? Umriin kiyya amma waggaa 24. Seenaan kee xiqqoo nama raree ana miira keessa na galchee maalii fi maatii bittinnaa'ee keessatti rakkoon akkamii akka uumamu ati immoo akkamitti akka hojjettee sirba keetiin namoonni baay'een yoo shubbisan ati immoo rakkoo hamaa keessa jiraatta. Kanaaf miira keessa galee naaf galchaan jedhaan itti deebina gara marii keenyaatti. Ati akkamitti jiraachaa jirtamee dhaabaanu walumaan jiraattu moo jireenyaan kophaa jiraattu? Lakki jireenya dhuunfaa keenya jiranna. Maatii waliin hin jirani abbaan koo fi haati koo. Haati koo gara jalduu jirti. Barnoota achittis jalqabee addaan kutee jalduttis eegalee achis amma tokko oofee hin xumurree agawanaallee naayitii nan baradha. Galgala barataa jirtaa? Ture galgala barachaa ture amma fageenyatti jalqabee barnoota fagoo jechuudha. Bara dhufuun nan xumuradhee yaada waan jedhee. Kudha lamuu? Maatiriikii fudhachuuf? Maatiriikii fudhattaa? Kana jechuudha. Akkamitti jiraatta Burraayyuutti ati immoo? Jireenyaan hojii ogummaa dhuunfaas nan qaba. Konistiraakshinii ijaarsa manaa nan hojjedha. Sanarran ture oduman haartii dura jalqabaan haartumaaf hin ba'e yeroon ba'u jechuudha. Albama jalqabeen yeroo sana maatii dhumti na jajjabeessee horiillee gurguranii kiffiyyaa yeroo sana isaantu naa kaffalee ani xinnoodha yeroo sana xinnoo ta'e jechuudha. Xinnoo ta'e hin jammaree albamni diigumsi karaa kun dhufe karaa kan baaburaa jechuudha. Sana booda manni muuziqaa hundiyyuu hin ka'e karaarra. Hin ka'ee kaasettiin bakka itti maxxanfamu dhabamee achi akka carraa ta'e istuudiyoon ani biratti hojjechaa ture sana haadha manaasaa jalaa baddalamtee achi ishiin haati manaasaa inni nama Harargeeti. Ishiin gara Gondorii gaafa duutuu warra du'aa ergaa awwaallamtee booda maatii ishii bira dhaqe. Gaafa dhaqu tutturee jennaan hattuun mana isaa akkuma jirtutti seentee saamtee faayilli koo achi keessa badee jechuudha. Kan albama kee? Faayilli koo achi keessa badee achi maatiin illee ergasii kan duraas hin milkoofne silaa jedhanii akka duraallee na gargaaruu didanii. Sana boodaanis jireenya dhuunfaa koo jiraachaa otoon gadi hin dhiisin tirsee asiin ga'e jechuudha. Lachuun seenaa nama mararuu qabdu. Uummanni Oromoo mata bal'aadha. Amma tokko akka dandamantan isin gochuu ni danda'a, isin jajjabeessuu ni danda'a jedhee yaada. Warri sagantaa kana daawwachaa jirtan, warri karaa adda addaatiin dhaamsa kana dhageessan akka isaan gargaartan waamicha Oromummaa koonsinii taasisa. Gasaa wajjiniin turtiin taasisu gama xumuraatti gaheetiin jira. Dhaamsa qabannoo jiraate isaaniif dhaamsa akka dhaammatan taasiseen ani kanumaan xumura.
Dhaamsa qabdanoo jiraate badoo. Namoota gara aartii kanaatti na jajjabeessaa turee fi akkan aartii kana hojjedhu jabaadhu naan jechaa ture namoota muraasa tokko maqaa dhiisuu barbaada. Namni nani galateeffadhu obboleessa koo Shifarraa Guddataa jedhama. Isarree galateeffachuun barbaada. Akkan aartii kanatti jabaadhu na wajjin irree deemee akkanan jabaadhu naan jedhee na jajjabeessaa ture. Gama hojii dhuunfaa kiyyaa keessatti immoo Dirribaa Xilaahuun galateeffachuu barbaada. Innis gaafa naa mijachuu didee naa mijanne yoon jedheen bakkeen ani fedhe san hojii aartii kana akkan hojjedhuuf deemi bakka naan jedha. Isaan kana lamaan sirriitti galateeffachuun barbaada. Nama baay'eetu na bukkee dhaabbachaa ture. Warra hafan immoo naa of galchan jedha. Haadha koo ishii deessee aga onaallee maal ta'a eessa jira akkam ta'a jettee halkanii guyyaa milkii koo boossu galanni kee guddaadhaan jedhaani. Taansuudhaan immoo namoonni baay'een keessumaa warri istuudiyoo baay'ee isaaniin beeka. Baay'ee na jajjabeessuuf hawwii guddaa qabu galatoomaan jedhaani. Ittaansuudhaan uummata Oromoo uummata bal'aa kana keessaa dhalachuun koo ani carra qabeessa hojii keenyallee sheer godhaan jedhaani. Ulfaadhaan jedhaan hundumaanu. Akkuma oodiyoo keenya dhaggeeffattanii viidiyoo keenyas daawwadhaa. Of ta'ii entertainmentii irratti isiniin jechaati jiru. Miti? Xiqqoo viidiyoo keenyatu hin bareenye immoo viidiyoo keenya maa daawwachuu diddaniin komii koodha. Turtanii jalqabdan actually turtaniiti waraabdanii egaa namni baay'ee wanni jedhee booda waraabdanii tooruma sana atti waraabdanii gaarii dhadhee yaada. Turtanii waraabdanii namoonni immoo isiniyyuu eenyu akka taatan isin beekanii viidiyootiin gadi hin baane sirbi kun keenya hin jenne sababa sanaan natti fakkaata. Wandoon garuu baadhi miti? Sababuma saniin. Waraabame hojiin kun qaata gadhiifame faa jedhaniiti gaafa nuti kaamingii soonii maxxansinuyyuu hojiin kun tureera erga gadhiifame maal kabiraadha moo wanta jedhamu fa'aa ture jechuudha. Namni waan dura gadhiifametti yaadaa ture. Kanaaf hojii sanallee jedhee kan iyyaanne hedduutu jira kan biraa kan itti fakkaatellee jechuudha. Kanaaf daawwatamuu didee na fakkaata irra deebi'aa daawwadhaa warri hin daawwanne seenaa daawwadhaa. Yaa biree Dr. Biraanuu Leenjisoo segaa siifin sirbamnee jedhanii inni sin beekaa actually qosumaafin jedhee garuu isin jajjabeessuu isaatiif baay'een isa galateeffadhaa kennaan xiqqaan qabu. So bakka jirutti ulfinaaf kabajaa argatu ulfaadhu jennaanii kana boodas immoo gargaarsa isin barbaachisu keessatti akka inni hirmaatu abdii guddaan qaba. Ani kanumaan jechuu barbaada hojii biraatiin deemnee akka wal arginu abdii guddaan qaba. Haala kamuu keessatti adeemsa kamuu imala kamuu keessatti immoo hamileen keessan akka hin cabne akka jabaatanii kana keessa kuttanii atis barumsa kee xumurtee waan barbaadu san akka galmaan geessu abdii guddaan qaba. Humna qabuunanis hanga dandeessi wajjiniin jira jechuu barbaadeni horaa bulaa deebanaa asitti argamtanii afgaaffii kana fakkaatu taasisuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Akkanumatti gargar baanaalee warreen buustani. Sirba baay'ee jaaladhu tokko sirba dhaggeeffachaa guddadhee tokko sirba Addalee Gammachuu. Bassoo bilaan baala baasee walumaan irra buufna. Waliin sirbituu jechaadha barsiisan. Bassoo bilaan baala baasee agarrado yabba beetoo bassoo bilaan baala baasee agarrado lakkii jennaasii tabaasee antalato yabba beetoo lakkii jennaasii tabaasee antalato ani nafuusaan balee tanaan hafini yabba beetoo ani rafuusaan balee tanaan hafini yookiyya taatee konnaa biraan hafini yabba beetoo yookiyya taatee konnaa biraan hafini yaa'irra naa'ee romantico tibiti ya babeto ya irana romantico tibiti ya jedani je chimalugo timiti ya babeto ya jedani je chimalugo timiti lakisi wayo ye kurba
Egaa guddaa isin galateeffannaa isinis asitti argamu keessaniif haalaan nu bohaarsuu keessaniif seenaa keessan nu qooddanii daawwattoota biraan nu geessanii akka isin eenyu akka taatan eessa akka kaatan maal keessa akka dabartan maalitti adeemuuf akka jirtanis waan nu akeektaniif guddaa isin galateeffannaa nutis immoo torban keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti daawwattoota keenyaan kanumaan nagaatti jechuu ni barbaanna nagaaf fayyaan dhabinaa isin jenna hanga torbanitti torban gaarii nagaatti.